Waaqamiti nama dhannaan achuma waraabanii illee olaan irratti gadhiisan otoo nama inni illee dhiibbaa guddaa natti fidee oolee dafaati balleessaan naan illee dafanii balleessanii. Okay. Otoo dhageessitti illee ta'u. sana ishi galatoomi. Otoo achitti darbii fakkeenyaaf islaamummaa dhufuudhaa fi fakkeenyaaf amma murteessitee jirta. Wanti murteessitu akka murteessisu godhe maalime? Waan akka murteessisu godhe barbaade amma. Islaamummaatti akka dhuftuuf wanti ati murteessite maali? Islaamummaatti akka dhufu kan murteessi tokko erga dhugaan kun naa galee tokko Yesuusiin waaqa dhee lallabuu hin dadhabe. Ergi dhugaan kun naa gale. Dhugaa maaltu sii gale? Yesuus ergamaa ta'uusaa. Kun afaan koo keessatti akka dhagaa natti ulfaate. Anna nama isteejii gubbaatti yeroo bahu sabni baay'een ameen jedhee cocca'u dubbachuu waan natti ulfaate tajaajilas qannasaan dhufe taallikoo siin qannasee Yesuus waaqadha jedhee tajaajiluu natti ulfaate sillaasee amma barnoota yeroo barsiifnu sillaasee irraa ka'a. Sillaasee irraa mana amantaa kam yeroo barnoota duukaa bu'ummaa barnoota tajaajilaa barnoota fayyinaa gaafa barsiifamu sillaasee irraa kaa'ama beektee. Sillaasee macaafa keessas akka hin jirre waan naan galleef waan hin jedhee barsiisuun nan dadhabe bakka. Siruma achumatti dhaabee barsiisuu hin dandeenye sillaasee kan jedhu macaafa keessa hin jiru achumatti dhaabuu jalqabe. Irra caala sillaasee Yesuus waaqa miti Yesuus akka waaqa hin taane afaan guutee kana dubbii man dadhabe bakka. Okay. Sillaaseen akka hin jirre waaqni tokko akka ta'e bartee Yesuusin dura gooftaadha fayyisaadha jettee lallabaadhaa turte kan inni fayyisoo fi osoo hin taane fedha abbaatiin ta'uusaa hubattee akkasumallee waaqa kan jechaa turte akka waaqa hin taane Yesuus gooftaadha jechuun isteejitti baatee sitti ulfaate sanin naabde tole ji'a sadii akkasitti baay'ee natti ulfaate baay'ee indoom kan si dhibu kanarraa kan ka'e wandeen maal ta'e namoonni as jala jiru waan ta'eef jiraachuu danda'u wandeen maal ta'e maa jijjiirame maadha manaa koo gaafachuutti amma na gaafachuutti amala isaa jijjiirame wandeen akka durii miti bilbilee indoom na dhukkuba fadhee guyyaa meeqa na feene waldaa kiristaanaa jechuudha guyyaa meeqa na dhukkuba dee jechuun soban dubbadhu dhugaadha fayyaadha garuu na dhukkuba dee maal jedhee dubbadha maal jedhee weet gaafa akkana waan silbaa fakkaata namoota baay'ee. Seenaan kee waan yaadachiise Ibrahim maqaan kee Nabiyyallaa Ibrahim wajjiniin walitti dhufa. Nabiyyallaa Ibrahim abbaa isaa Azar fi akkas namoonni bara sanaadha. Ayyaana taabota baanii gabbara wayiitu jira ture. Nabiyyallaa Ibrahim yookiin nabiyyiidha ture. Nabiyyiin kun gaafa ayyaana sanaa hin baana jedhanii ni waamanii jenna faqaala inni saqiim jedheen. Anaan na dhukkubaan hin deemoodheen gara taabotaaf qaluu fi caffaraa kana hin deemoodheen. Achi hafee taabota sana keessaati ijara biraafee bakka sanaati jarri gaafa gadi ba'anii wannadhaan qottoo fudhatee mataa ishii keessa caccabsee lafa kaa'e. Anyway na dhukkuba lallabuu hin danda'u kanatti jette maqaan kee Ibrahim taanaan sana wajjiniin natti fakkaate hayya na dhukkuba jettee haftaa amma ji'a sadii teesse garuu akka dhukkuba sitti ta'een sirraa hubataa jira akkanatti himteetti dhugaa bartee kaate dhugaadhuma keessa taa'aa turte wanta ati teesseef maaliif? Si dhiboo haati manaa kiyyayyuu maal taate si dhukkubaa dhuguma na dhukkubee miti halkan hin ciisu guyyaa hin boqodhu halkan faa ka'itan siree kotti soofaatti hirkadheen taa'a ka'itan maazzana na dhukkubee miti dhukkuba qoricha hin qabne dhukkubsadhe wandeen otoo mana yaalaa fasi geessin achaa ture hin naqu indee wayni basun waan salphaa fakkaata amma kun amma. Ayya okay. Erga dhugaa barteeti ji'a sadiin turee jettee mi garuu baadhe dhugaa baruu fi islaamummaatti dhufuuf fatiraan kana gidduu jiru yookiin yeroon kana gidduu jiru ji'a sadii teesse dhugaa bartee mee? Ji'a afur baqa ji'a afur ji'a sadii baqa ji'a afur mamma ji'a. Okay erga dhugaa barteeti ji'a afur kana maaltu teessise maaliif murteessite gara islaamaatti dhufu? Ani tokko kan na teesse dhugaa dubbachuuf ani nama harka namaa ilaalus miti nama gargaaru ijoollee baay'ee nama barsiisudha. Ijoollee baay'ee mana kootti baratee ijoollee baay'eetu hojii qabate ofii koo. Sis yoo bakka kee buustee ani kan na teessisee harka koo duubaa akkamitti hambaa miindaan dhiisa tokko saba koon dhiisaa maatii koon dhiisaa ani kan na teessisee lafan argadhe sana argadheen gurguradheen baadha malee dhugaatu naan gallee miti ji'a amma kanaa guyyoota amma kanaa kan na teessise dhugaa dubbachuudhaaf. Lafichas illee hin argannee miindaa kiyyas nan dhiisee waan hundumaa nan dhiisee sila otoo murteessuu baadhe ammaatti lafti sun waan na harkan keenyaaf achuman ta'a. Otoon du'eeyyuu jennata galuu hin danda'u jechuudha. Garuu ani maalam siin deebisa dandeenya. Ayyee galatoomi naagaleedhaa jira wanta ati murteessineef lafa sila dirrejjitii yookiin walitti gurmooftanii fudhattan sana akka harka keessa galuu barbaadde ture garuu wanni sun siif hin taane
erga wanni sun immoo akka kan kee hin taane akkamitti immoo murteessitee keessaa baatere lafa sana eegaa turte yoo Ibrahim jirtaa masitti bilbilani yaa jamaa sirriitti taaptaap godha seenaa ajaa'ibaati nama qoosaadhaa miti nama taraa islaamaa dhufee miti dhiifama Ibrahim dhufte Narratti bilbilu beektee keessanii amma icciitii baay'ee jira beektee bilbila kee waan baay'ee jira. irrumatti gadi cuuqee wannaan jedheeni tole gaafa murteessitu akkamitti murteessite ree haadha manaa qabda achi akkas uummanni sabni si beekaa ati dura bu'aadha hin tajaajilta gaafa murteessitu akkamitti murteessite Ani kana murteessi bakka dhimma kanallee taasiftoota sana wajjin haasa'ee na wajjin haasa'anii atillee waan kan argachuu qabdaa dhugaadha wanti ati jette kun si deeggarraa naan jennaanii tole jennee walii gallee garummas natti muddee na cannaqee na dhiphisee bakka sadhumaa murteessuun qabaa jedheen gaafa guyyaa 19 guyyaa isaa murteessee halkan galee isaan booddee lafti naan bari akka nama shintimeetiin qabee akka nama shiraxxaxee maal jedham teessisaan qabeetti yoo xiqqaate dhibba bayira gaabsa xiqqoodha kun lafti bari'uu didee sirriitti naa qabadha bezoo wanti isin beekuu qabdan ani taayilee keessatti hattuus miti waan an nyaadhus waan an dhugus ani abalu miti guutan kiristaana ta'anii paasterii ta'anii wangeelaawwii ta'anii raajii ta'anii maqaa wangeelaa baatanii kan daldalan ani kan hin jaalanne ammayyuu asis achis kan jiran namoota baay'ee namoonni beekan baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf wandeen isa miti namoonni hedduun na beeku miseejii koo isin erguu danda'a hanga ammaatti namni maqaa koo balleessa hin jiru kootu deebii kootu galii waan barbaadde sii goona ergati baate akkam taana maal goona miseejii siin erga booda hunda keessan ishee ergochuu hin danda'a hatee sobee nyaadhu waan an nyaadhu waan an dhugu dhabee ergaan dhufeen waan an nyaadhu waan dhugu dhabee waan ta'e garuu dhugaan kun immoo jabeessee na dhaabeen sirriitti dhugaa kana waan naa galeef anan amaneef malee kanaaf maal siin jechuu barbaadeen beektee dhugaa dubbachuuf ani nama akkasii miti dubbadhu waan baay'ee jira waan ta'eef. Hayya asitti gaafa sana keessaa baatu egaa inni kaanillee inni kaane jaartiin ofii immoo hin beekta kaa yoo irraa ba'an qorran nama dhaa yeroo qorraati na fakkaate yeroo ati baates illee jaartii ofii kana achitti dhiisanii irraa deemuun kun egaa qaama tokko jedha macaafnu. Egaa isa kana qaama tokko jedha. Egaa irraa baateetti ishee dhiistee deemuu sittiin ulfaanne akkam taate? Beezu ani murteesseera beektee ani haadha manaa kiyyarras miti namoota gurguddootu jiru abbootii qabeenyaa namoonni biyya alaa biyya keessaa naaka. Mindaa waldaa koo alatti kan na deeggaran haadha koo abbaa koo caala namoota gurguddoo jiru beektee innaa ishee duwwaa miti ani kan irraa adda bu'uudhaan murteessee kan ishee caalan sodaadhu baay'ee jiru kan ishee caalan ni qabaju isheen kabajachuu koo miti namoota gurguddoo murtoo kana fudhachuun namoota musliimaaf illee ergaan qabu namni tokko dhugaa dubbachuuf gaafa gara amantaa musliimaa dhufu waan xiqqoo fakkaata waan xiqqoo garuu waan xiqqoo miti na ani kan ishee duwwaa miti namootaan maqaa dha'uu akka abbaatti akka haadhaatti kan na gargaaran isaan irraallee adda ba'uudhaaf akkamitti sammuu koo akka murteesse rabbiitu naa murteesse malee ani murteessuu hin dandeenye. Na haadha manaa kiyyallee dirqama bakka ishee akka addan baane nan beekaa akka isheen qoramtu nan beekaa anaa jettee hojii mootummaa magaalaa Amboo mana murtii gadhiistee hojii kana hojjechuudhaaf baane yeroo isheen hojii qabdi yeroo sana anillee hojiin qabu taayilaadha yeroo walitti dhufne dhugaa dubbachuudhaaf yeroon inni ishee dhiisee manaa ba'e hojiin qabdu ishee mindaa godhu waa eeggatti mindaa biraan qabdu garuu akka isheen homaan taane nan beekaa keessi koo na murteessisiise bakka na murteesse haa jiraattu jiraachuu haa baattu walitti haa deebinu deebi'uu haa baattu anillee dhugaa dubbachuu gammaatti inuma walitti deebina nuti.